Rifeensi kiyya karaa fuulduraatiin narraa dhumee jira. Akkasuma narraa ciccitaa jira. Akkasuma immoo ni yaa'alleedha. Dheerinni isallee dabalaa hin jiru. Rakkina rifeensa kiyyaa maalinni kaan itti jijjiiree dadhabeetiin jira. Jettee jirtu obboleettii kiyya tokko akkasuma ijoollee baay'eetu karaa viidiyoo ani hojjedhu jalatti waa'ee rifeensaarraa na gaafattanii. Kana durallee bareeda hojjedheetiin jira. Ishii sararlee fayyadama ammallee immoo bareeda isinii fideetiin dhufee jira. Rifeensi keenya yaa'uun isaa inuma yaa'a. Rifeensi kamuu kan yaa'an hin jiru. Noormaaliidha. Garuu yaa'itiin isaa gadabii qabaachuu qaba jechuudha. Rifeensi biqilillee hin jira. Garuu hamma biqilullee ni qaba jechuudha. Rifeensi gonkumaa hin biqille hin jiru jechuudha. Akka biqiluuf rabbi rifeensa kana kan uume jechuudha ni biqila. Garuu rakkinni rifeensi keenya hin biqilleef immoo ni jira. Akka fayyummaa qaama keenyatti wal qabatee dhukkuba qaama keessaa tokko jira. Kan rifeensa gonkumattuu namarraa fixan dhukkuba akkasii rabbi nurraa haa qabu. Akkasuma dhukkuboota akka kaansarii fi dhukkuba akka kalee dhukkuba akka tiruu dhukkuba kanaan jechuudha. Onneefaa kana yoo qabaatan dhukkubni kunniin rifeensa illee akkasuma qaama keenya guutuu waan miidhaniif rifeensi keenya illee yoo qaamni keenya miidhame kophaasaa wanni inni gammadu hin jiru namarraa ciccita jechuudha. Keessattuu dhukkubni kaansarii irra caalaa qaamarraa rifeensa gonkumaa namarraa fixa. Kana rabbi nurraa haa qabu. Ergaa mootiyyuu furfurilleen rifeensa keenya ni miidha jechuudha. Baay'ee ni miidha. Akkasuma hanqinni bishaanii yoo qabaanne bishaan yoo kan hin dhuyne taate, hanqinni viitaaminoota soorannuu yoo hin qabaanne, hanqinni dhiigaa yoo ka qabaannu taate, kanaan rifeensi keenya nurraa ni dhuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتو تماتي أمو أجب كنتاتن وروني دراماتي كي تورتن كلتو مالفادا لايك gochuun dagatina video kee irraa qooda fudhachuu hin dagatina. Akkasuma namoonni channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan like gochuudhaan viidiyoolee kanarraa fakka fayyadamtan kabajaan isin affeereetiin jira. Ergaa har'aa isin bidee dhufee akkuma obboleewwan keenya tokko na gaafatan kana durallee kalxaa bareeda hojjedheen jira. Har'allee mootu irra deebi'ee isiniif jajjabifa biraatiin wantoonni fuuldura argitan kun inni amma isinitti qabe kuni inni kun sigaa maxabashaa akka biyya keenyatti tajjaa yaadattanii fi yookaan immoo mi'eessituu foonii yookaan urgeessituu waxii garaagaraa keessattuu ittoo foonii irratti ni goona jechuudha. Akkasittiin beekan sigaa maxabashamaan beekaa jechuudha. Inni kun immoo karkidaadha. Karkidaan kun maqaa lama qaba. Gajar jedhama. Biyyoota arabaa garaagaraa keessatti gajar jedhama. Kun immoo qurunfudiidha. Qurunfudii yookaan mismaara hundi kennan beekna jechuudha. Beekamaadha. Faayidaan isaallee immoo akkasuma beekamaadha. Rifeensaaf gahee guddaa faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu inni afraffaan immoo sadii isin hime afraffaan immoo zinjibila. Zinjibila jechuun heergiroo san mallaqa guddaan baastanii bittanii fayyadamuu jirtan. Heergiroon immoo kan hojjetamu zinjibila irraayi. Zinjibila jechuun faayidaan isaa rifeensa bakka hin jirrellee akka biqilchuu danda'udha. Rifeensa namarraa buqqee qofa osoo hin taane kan bakka hin jirrellee akka biqilchuu danda'u. Hidda rifeensa keenyatiif soorata jabaa akka ta'uu fi sirriitti akka jabeessu jechuudha. Baakteeriyaa rifeensa keenya hidda jala jiran guutuu isaa gubee akka balleessudha jechuudha. Isaanan kanarraa maankamaan kadhaa fuudhee isin fuulduratti dhiyeessee jira. Akkuma arguutti jirtan baalli kun waraqilgaar jedhama. Waraqilgaar akkasuma ni beektan mannoota arabaa keessatti akka qimamiitti yookaan akka mi'eessituutti itti fayyadan urgeessituu nyaataa godhanii itti fayyadaman jechuudha. Kunniin hundumaa amma isiniif himee bira kuteedha. Egaa obboleewwan kiyya isaanan kanneen hundaayyuu yoo qabaattan hinnaatti dabaladha. Hinnaan barbaachisaadha. Hinnaan rifeensa keessa warroonni keessattuu rifeensa keessan sabgaatti goota yookaan immoo rifeensa keessaniif qalama kan halluu dibdan jechuudha. Rifeensa akkasitti ni miidhama. Garuu halluu dibuu irra osoo kalxaaree isin fuuldura jiru kanneen jechuudha. Wantoota isin fuuldura jiru kanneen hinnaa hojii fayyadamtanii akka halluutti bareeda rifeensi keessan diimatee calalaqee jechuudha. Akka gaariitti biqilaa akka gaariitti rukkachaa isin jalaa kan ciccinne isin jalaa kan hin caccabne bareeda isin dheerata rifeensi keessan. Garuu sabgaan sun baay'ee rifeensa miidha waan ta'eef irraa of qusadhaan isiniin jedha. Ergaa obboleewwan kee afranuyyuu itti naqeetiin jira. Isa itti danfisuudutti naqeetiin jira. Yoo feetan irra gadi lollaatanii gadi naquu dandeessan. Qulqulluu waan ta'eef immoo akkanumattis danfisuu ni dandeessan. Ergaa bishaan hin guddisinaa. Dhama xiqqaa ta'ee sirriitti dhama qabaachuu qaba jechuudha. Yoo bishaan sirri guddate dhamti isaa ni diqqaata, bishaan ni guddata, faayidiin qabu tirfiin bishaan ofirra yaasuu ta'a jechuudha. Kanaafuu ibidda keenya jala qabsiisna.
erga ibidda jala qabsiisnee hamma inni tik jedhu yookaan hamma inni danfu jechuudha humnaan ol danfu ni dhiifna. Erga inni danfee geesse immoo ibidda jala gadi qannasna. Haasirratti dhamti isaa nuuf bahu dhama waan kana barbaanna jechuudha. Erga kana zinjibila dura qopheeffanne kana akkanatti bahee jira. Zinjibila dura qopheeffanne ni faaqna jechuudha. Mafaaqaadhaan ni faaqa. Erga faaqnee irratti goona. Erga dhamti isaa irratti godhuu qabna. Maaliif zinjibilli baay'ee danfuun hin barbaachisu. Zinjibila nama guballee waan ta'eef jechuudha. Gahaadha liqqooma danfisna waliin. Boodara zinjibila faaqnellee itti gadi naqna. Ergasii waliin dhodhooynee xiqqoo danfuu eenyee jechuudha. Fuunee affafanna. Ergasii hamma xumura viidiyootti obsaan ilaala. Viidiyoo moo sirriitti jirutti yeroo hedduu viidiyoo inni hangabaabaa akka isin ilaaltaniif malee ani osoo irraa ibsa kennuu barbaade viidiyoon keenya dheerata waan ta'eef jechuudha. Ibsa baay'ee irraa hin kennu. Kanaafuu obboleewwan keenya rifeensi keenya rakkoo yoo deettuufaa jechuudha. Baay'inaan yoo deettee geessite rifeensi irraa yaa'a. Osoo hin dura mootiyyuu ni dheerataaf. Maaliif kun jijjiiramuu hormooniitiin wal qabatee jechuudha. Hormooniin qaama keenyaa yoo jijjiirame akkas ta'a. Akkasuma hanqinni dhiigaa baay'ee rifeensa keenya nurraa ciccira. Viitaamina dhabuun qaama keenyaa rifeensa keenya nurraa ciccira. Bishaan yoo kan hin taate rifeensi keenya ni yaa'a. Humnaan godhatu jechuudha. Ergaa kana danfisnee ni gahaa hin xaffafna keessaa. Ammallee irra deebinee isa sanillee jechuudha guutuu isaa akkanatti mishkaalatti asna'inee maankadhaan gadi cuunfina. Maaliif dhama bareedaadha jechuudha. Waan hamma sanii san keessaa kunoo dhama hamma tanaatti nu bahee jechuudha. Dhamtituun baay'ee barbaachisti. Dhugaa rifeensallee ni diimessallee ni bareechisallee ni miidhagsa. Dhugumatti rifeensa kamiifiyyuu jechuudha. Mashaakil rifeensa kamiitiifuu dawaa ajaa'ibaati jechuudha kun. Innaa akkanatti keessa xaffafeetiin jira. Egaa walitti danfisee daqiiqaa akka ta'e jechuudha. Isin laala gadabii hin qabu waan ta'eef laala isin akka isin jalaan xuuxamne godha. Ergasii kaltuffaa hammana yoo jiraate kaltuffaa gosa kamuu haa ta'u ka qabdan jechuudha. Kaltuffaa aynata hedduun jira. Ka qabdaniif fayyadama. Kun amma ka kudaarati yookaan ka salaaxaati. Rakkina tokko hin qabu. Kaltuffaan adiillee ni jira. Adiillee qabattee itti godhuu ni dandeessan. Kaltuffaa kaanillee adiin ni jira kan ataakiltoota irraa hojjetamu jechuudha. Isallee itti godhuu ni dandeessan jechuudha. Kaltuffaalleen hidda rifeensa keenyatiif baay'ee barbaachisaadha. Baakteeriyaa rifeensa keenya miidhan kamuu akka ajjeesu godha jechuudha. Sirriitti akka quwwaa godhatu taasisa jechuudha rifeensi keenya. Kanaafiyyuu ergasii xumurree jirraa asitti naqee jira jechuudha. Zayitii waan tokko itti maknee asitti naqee jira. Fakkeenyaaf kana wantuma bakaaka agartanii mana keessatti wayii qulqulleessinu kanarraa yoo hafe bakaaka akka tanallee yoo qabaattan rakkoo hin qabu. Afuuftuu jechuudha. Akka tanallee yoo qabaattan rakkoo hin qabu. Keessaa gadi naqxanii waan keessa jiru itti godhachuu hin dandeetta. Akka bakaakatti rifeensa keessa irratti yoo bu'in amala bishaan waan ta'eef isinirra gadi yaa'u yoo ofitti naqxan. Kanaafuu bakaakan immoo seera wal isinii gahuu danda'a. Ergasii yeroo rifeensa keessan dhiqachuuf deemtan kamuyyuu isa kana dursitanii sa'a lamaaf ofitti godhuu qabdan. Akkasuma immoo dhiqattanillee rifeensa keessan goositanii yoo dibattanillee rakkina tokko hin qabu jechuudha. Keessattuu guyyaa guyyaatti hojii waan rifeensa keenya dhiqannuuf dhiqaa fi miicuun itti baay'atee rifeensi keenya ni ciccita. Kanaafuu tarii zayitii itti dibuu qabna rifeensa keenya osoo shaaworiin seenne dura. Tarii mootiyyuu waan kana itti goonee shaaworii seenuu qabna malee guyyaa guyyaatti akkuma qaama keenya rifeensa keenya dhiqaa yoo oolle baay'ee ni miidhama. Bishaan biyya ormaa kun mootiyyuu irra caalatti sooqidda qaba. Bishaan sooqidda qabu nuyi miti isaaniifuyyuu rifeensa isaaniifuu barakaan qabu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kamuu zayitii ho'isaa jechuudha. Zayitii ho'isaa rifeensa keessanitti dibaa ergasii shaaworii seenaa. Yeroo makamuu jechuudha. Sa'a lama ofirra tursiisa. Yookaan bakaaka kanatti godhaa rifeensa keessan ganamatti godhaa gara galgalaa seenaa. Sa'aatii shaaworii seentan akka har'a seentan yoo beektan har'uma kan rifeensa keessanii godhuu qabdan. Haala kanaa rifeensa keenya yoo kunuunsin haala gaariidhaan rukkatee dheeratee bareedee miidhagee arguu ni dandeenya jechuudha. Fayyaan faayaa kunuunsi qaama keenyaa numaaf boqonnaadha. Haa kunuunsinuun isin jechuu fedha rifeensa keenyaa yoo viidiyoon tiyya isinitti tolte laayik gochuudhaan waliif sheer gochuudhaan yaada qabdan koomentiin naa kaa'uun dagatinaa.